Abbaa lafaa yaa girgirteessa ammaa shiboo wal lukitteessa. Abbaa lafaa yaa girgirteessa dachee abaabileen akaakileen kan saata irraa fudhate abbaa lafaa nutti muude sirni. As a result of residual rights of any claimant who can trace his origin to this area. Abba lafa maal godhina anjetta Vaaletan gala maal godhina anjetta lafa sangaa gabbarantu jira lafa birrii maartireezaa gabbarantu jira ka gabbaru abbaa lafaati abbaan lafaa gabbaramaadha hiyyeessi gabbaraadha. Fiidaalota harkaa guuree uummata kanatti deebisee uummata kan abbaa biyyaa godhe. Abbaa qotee bulaati abbaa walqixxummaati Zagayyaa Aswaaw alatu faamuna leenca biyya abdatu beekensa biyya abdatu. Labsii lafaa labsame qonnaan bulaa fi horsiisee bulaan hedduu gammadan. Seenaa Itoophiyaa keessatti seenaan jijjiirama ammana ga'u hangalmaa'ee seenaadhaan jiranatti fakkaatu. Asangamaa lafan baatu asangamaa lafan baatu talbaa facaafa tataati. Hanjaarsi ni eenyuti qawweedhaan kun danda'amu. Kanaafuu araara. Gaaffii uummanni qabu mariidhaan wal hubachuudhaan argamsiisuun hin danda'ama. Siif ba'ee biyyaa siif ba'ee yaa abbaa lafaa biyyaa siif ba'ee yoo mujjan dallaa siif ta'ee yoo qooroon daboo siif ba'ee jedhee weeddise Oromoon Salaalee bara roorroon abbaa lafaa itti hammaatte. Salaalee ba'uu malee baranaa salaalee ba'uu malee baranaa salaalee ba'uu malee yaa waaqnaan ajjeesini bakkuma garaa koo ga'uu malee bakkuma garaa koo ga'uu malee gurbaa'ee. Sirni fiiwudaalaa sirni abbaa lafaa qonnaan bulaa darana cuuce qonnaan bulaan buna aduun gubatee ganna rooba yandoon tumamee qotee facaasee shoggoree haamee dha'ee gombisa abbaa lafaatti galcha. Abba lafa maal godhina anjetta Vaaletan gala maal godhina anjetta dachee abaabileen akaakileen kan saata irraa fudhate abbaa lafaa nutti muude sirni sun. Abbaan lafaa sunis immoo nu qottoomse isaaf nu ergate udaada isaa qaba kan qonnuuf kan arganne keessa sisoof ilboon dirqama akkanumatti nu hacuucaa nu quucarshaa ture. Qonnaan bulaan lafuma isaarratti abbaa lafaatiif gabbara midhaan safara maallaqa kenna damma itti baata sangaa gabbate tumaalessa cuume ofii geessa. Ijoolleen qonnaan bulaa abbaa lafaatiif saawwan tiksu lafa qotu mana ijaaru hojii humnaa abbaan lafaa ajaje mara hojjetu. Yaa babee damma waa'ee boolatu sinadoo weeloo galchuu. Gabbara lafaati Harargee ka'eet shawatti sangaa galcha Baalee ka'eet shawatti sangaa galcha eenyu Jimmaa ka'eet shawatti sangaa galcha damma galcha lafa damma gabbarantu jira lafa Faraasillaa dammaa gabbarantu jira lafa Tumaalessa gabbarantu jira lafa sangaa gabbarantu jira lafa birrii maartireezaa gabbarantu jira ka gabbaru abbaa lafaati abbaan lafaa gabbaramaadha hiyyeessi gabbaraadha. Caaseffamni sirna abbaa lafaa gubbaa hanga garjallaatti jiru qonnaan bulaa kan dararu kan hiraarsu ture. Qonnaan bulaan abbaa lafaa qofa osoo hin taane caasaa isaanii garjallaa jiran kunneen karra isaanii eeganiif illee gabbara geessa. Yoo abbaa lafaatii fidan kana isa karra taa'u san yoo sangaan fidin asii ka'ee Harargeetti deebi'a asii ka'ee Jimmatti deebi'a asii ka'ee Baaleetti deebi'a namichi achirra jiru sun achirra jiraattu bara geree jedhee isa karra eeguu sanillee kophatti sangaa kennaniif. Uummata samuudhaan lafa walii qabatee qotee bulaa roorroo dandamaaftee qotee bulaa roorroo dandamaaftee. Abbaan lafaa osoo hin qotin quufa maatiif maasiin qonnaan bulaa garuu beelaan gidiramu. Sirni abbaa lafaa dafqa qonnaan bulaa xuuxee jireenya isaa quucarse
qonnaan bulaa garii dararaa tammeessee lafa isaarraa buqqise. Kun immoo biyyaa baase. Lafti gololee gaaddisa keessanii, lafti barzafii gaaddisa keessanii, kan buttus bilaa daa'ima keessanii. Qonnaan bulaan hacuuccaa fi girraan guyyuun irra ga'u callisee ofirratti hin dhiifne. Mormaa, didaa, fincilaa ture. Fincilli qonnaan bultoonni Baalee fi Goojjam sirna hacuuccaa mootii gonfoo irratti taasisan seenaa qabsoo uummata biyyattii keessatti iddoo olaanaa qaba. Ijaare shaggaaritti garasuun ijaare shaggaaritti Taaddasaat ijaare shaggaaritti laftoo dura keenyumaa maaltu si maraache orma irratti maaltu si maraache orma irratti. Qonnaan bulaan sirna abbaa lafaa jalaa ba'ee lafa isaarratti abbummaa gonfachuuf qabsoo jabaa yeroo garaa garaatti gaggeessullee osoo hin milkaa'in baroota lakkoofsise. Mormiin barattoonni bara 60moota keessa taasisan gaaffiin lafti qonnaan bulaa cunqurfamaaf akka ta'u gaafatan. Dhaadannoon lafti qonnaan bulaaf land to the tiller jedhu dhageessifamaa ture. Jijjiirama addaa sirnicha irratti fide. Sochii kana adda durummaan kan gaggeessaa turan hedduun isaanii qaroowwan ijoollee Oromooti. ላቡን አንጠፍጥፎ ከመሬት ተታግሎ ካገኘውም ሰብል ለጌቶቹ አካፍሎ ለራሱ ከጆዳፍ የሚያስቀረው ነው። በሉ እስቲ ንገሩኝ ኢትዮጵያዊው ማን ነው? Sochiin barattootaa finiinee gara warraaqsaatti jijjiirame. Warraaqsi immoo sirna abbaa lafaa hundeen fonqolchee jigse. Wayita labsiin lafaa labsamu sana isaan barnoota isaanii digirii lammaffaa biyya Ameerikaatti baratanii deebi'anii asitti immoo student movementii barattoota toggaa sana sochii lafti kan qonnaan bulaa ta'u jedhee geggeessaa turedha. Ogummaa isaan ittiin seenanii labsii kana qopheessanii አዋጁ ነገር ሊታወጅ ነው ብለው labsiin lafaa borumtaa labsamuuf jedhu sodaa cimaatu ture. Tarii uummanni dafee hin fudhatu mormii cimaatu abbootii lafaarraa nurratti kaa yaada jedhutu ture. Garuu kutannoodhaan labsinee uummanni miliyoonaan lakkaa'amu hiriira ba'ee nu simate. Akka lakkoofsa Itoophiyaa bara 1966tti warraaqsa dhuheen sirni abbaa lafaa sirni mootii gonfoo kufee sirni dargii aangootti ol ba'e. Haa ta'u malee sirnichi jijjiiramus lafa harka abbaa lafaatii baasanii qonnaan bulaaf kennuun qabsoo jabduu gaafate. Namni tootalii lafa Oromoon adda kiyya jedhee odeessu kana nu abbaa biyyaa jedhee odeessu kana fiidaalota harkaa guuree uummata kana deebisee uummata kan abbaa biyyaa godhe Zagayyaa Asfaawotii fi hiriyyoota isaati. Oda keessa dabre dafka malee jiraachuu toftantee dallamtee humni teetee kuftee toftantee dallamtee humni teetee kuftee taa'an nyaachuun raawwattee hobbaa. Yeroo giitii fi xiiqii kanatti ilmi sabaa ilmi biyyaa Zagayyaa Asfaawoo Abdii quuqama beekumsaa fi itti gaafatamummaa qabuun wixinee seeraa lafa kan qonnaan bulaa taasisu qopheesse. Labsii lafaa Guraandhala 25 bara 1967 ba'een lafti kan qonnaan bulaa kan horsiifatee bulaa ta'e. Edgat bahibrat jedhaniitiniin waggaa lamaa bobba'an yeroo sanitti isaan bulchiisa lafaatti turan lafti tabbaa qotuu haa ta'u ciisanyaa ta'uu nafee hirboo safaruu nafee damma gabbaruu nafee sangaa gabbaruu nafee tumaalessa gabbaruu nafee lafti tabbaa qotuuti haa qotee bulatu jedhanii abbaa gizee san labsii baasan keessaa isaan tokko. Gara ji'a tokko ji'a lamaa gabbaratti nu baasanii wanni hojjamuus dhabamee akkanatti duteennu kaatitii 25tti lafa awaajan. Lafa kana awaajii lafaa kana obbo Zagayyaa Asfaawootitti awaajsisee seera baasee seerallee baasee awaajii kanas atsaddaqee baasise. Barattoota yuunivarsiitii fi sadarkaa mana barnootaa lammaffaarraa baadiyyaatti ergaman ijoollee 60,000 akka ta'an biyya guutuu keessa faca'anii turanii jaraa wajjin jechuudha akka ijaaramee
waldaan qotee bulaa jaraa wajjin ijaaramee sanarratti egaa qoonni obbo Zagayyee hunda caalaa guddaa ture jechuudha. Labsii lafaa labsame qonnaan bulaa fi horsiisee bulaan hedduu gammadan hiriira nagaa ba'anii gammachuu guddaan simatan. Lafa namni ciisanyaatti ta'ee lafti namni garbichaa namaa ta'ee hojjetu kana keessatti lafa warra fiidaal irraa fuudhanii qonnaan bulaaf horsiisee bulaatiif deebisan. Kun jijjiirama bu'uurati. Seenaa Itoophiyaa keessatti seenaan jijjiirama ammana ga'u hangalmaa'ee seenaadhaan jiranatti fakkaatu. Isaaf immoo adda durummaadhaan nama gahee guddaa taphatanidha. Abbaan lafaa lafti irraa fudhatame labsicha ni morme. Lafa harkasaa jiru gadhiisuufis hayyamamaa hin taane wixinee seeraa kan qopheesse labse ministeera qabeenya lafaa yeroo sanii Zagayyee Asfaaw Abdii lafti harka qonnaan bulaa akka galuuf hojii jabaatti seene. Awaajii asitti baasuu callaa duuntaan awaajichis akka hojiirra oolu nama sirnattu jedhanii nu gargaaranii keessa seenanii fiidaalota yoo san nurratti ka'anii zamaajii kana ajjeesuufis barbaadanii seeraan nu gargaaraatiin dudda duuba deebaatiin nu jaa turan. አዋጁ በሚታወጅበት ጊዜ yeroo labsichi labsamu warri muufatan kun bosonaa galan kun immoo namoota labsii kana raawwachiisan ajjeesaa turan. Uummanni bal'aan labsichi isa gargaaru nu waliin dhaabatan. ህዝብ የወደደው ነገር ነው በስራ ላይ መዋል አለበትና የመሬቱ አዋጅ በዛ እንትን ነው። Zagayyee Asfaaw Abdii ofuma isaatii maatii beekamoo lafa bal'aa qabeenya ga'aa qaban irraa dhalate. Garuu quuqama guddaa qonnaan bultootaa fi uummata cunqurfamuuf qabuun lafti kan qonnaan bulaa fi horsiifatee bulaa akka ta'uuf waahillan isaa waliin qabsaa'e. Qabatamaanis hojjetee jijjiirama bu'uuraa fide. Abbaa qotee bulaati, abbaa walqixxummaati, Zagayyee Asfaaw, ala tufaamunaa, ala beebee tufaa, ala bichuu galaan, leenca biyya abdatu, beekensa biyya abdatu, ayyuuko. Kutannoo Oromummaa isaatiif, lammummaa isaatiif, jaalala biyyaatiif kan saagate kanaa miti dhugaan lafti uumama jedhe lafti kan qotee bulaati kan jedhee hojii irratti nama aarsaa kaffalee hiikedha. Zagayyee Asfaaw Abdii akka lakkoofsa Itoophiyaa bara 1934tti godina Shawaa Lixaa aanaa Walmaraa ganda Buksamiitti abbaa isaa Asfaaw Abdii fi haadha isaa Muluu Daadhiirraa dhalate. Akaakayyuun Zagayyee Asfaaw Abdiin ilma Fiitaraarii Birruu Naga'oo Soddaa Goobana Daajjiiti. Gama haadha isaatiin akaakayyuun isaa Daadhiin ilma Tufaa Munaati. Abbaan Zagayyee Asfaaw Abdii Birruu weerartuun Xaaliyaanii yeroo lammaffaaf yennaa dhuftu osoo gootummaan biyya isaatiif loluu wareegame. Jabinaa fi gootummaa maatii isaarraa kan dhaale Zagayyee Asfaaw jaalala biyyaa horachaa jiruuf jireenya qonnaan bulaa naannoo isaa argurraa hacuuccaa isaan irra ga'u hubachaa addunyaa waliif faallaa gidduutti guddate. Oromoo ijaarte, qotee bulaa ijaarte, Zagayyee Asfaaw abbaa biyyaa, abbaa Oromtichaa, abbaa qotee bulaa, Oromticha ko. Oromticha ko abbaa biyyaati, abbaa seenaati. Dhalatumatti namni kun nama jaalala namaatiif rabbi isa uumeeru. Nama rabbi isa uumu nama jaalala namaatiif of kennu, nama hiyyeessaa fi jireenya ofii dabarsu. Qabeenyi akka itti guddateef akka itti abbaa isaa qabaatu san utuu hin taane warra rakkataa san gargaaruuf nama sosocho'u. Nama akka gaariitti baratanidha. Nama rakkina biyya kanaas gadi fageenyaan hubatanidha. Maatii guddaa keessaa bahanii, maatii balabbaataa keessaa bahanii garuu isaan rakkinni isaan hubatanii fi beekanii
kan qonnaan bulaati, kan horsiisee bulaati. Jireenya isaanii guutuun itti kennanis kanumaani. Zagayyee Asfaw waggaa 12tti Finfinnee adaadaa isaa bira deemee mana barumsa Kokaba Tsibaatti barumsa eegale. Barataa qaxalee waan ta'eef qabxii olaanaa fiduun badhaafamaa ture. በጣም ጠንካራ ተማሪ እንደነበር ትጉህ ሰው እንደነበረ ይሄንን እናውቃለን። በጣም mana barumsa Raas Tafarii Makonnin Yuunivarsiitii Finfinnee ammaatti seera barachuun digrii jalqabaan eebbifame. Digrii lammaffaa Ameerikaa Yuunivarsiitii Wiskaamsanii seeraan eebbifame. Leenjii loltummaa Hararitti leenjii waraanaa leenji'eera. As a result of residual rights of any claimant who can trace his origin to this area. Zagayyee Asfaw ministeera qabeenyaa lafaa ta'ee yommuu hojjete quuqamaa fi itti gaafatamummaa qabuun labsii qopheessuun hojiirra akka oolu taasise. Kanaafis caaseffama gubbaarraa hanga gadiitti diriirsuun hojiirra akka ooluuf ifaaje. Qabalee irra gandaa ka jedhan kana kakaleessa hagaashaa jedhamu qabalee ka jedhamu kana ijaaramsiisanii gabaroota kalee qotuu ture isa abbaa lafaa godhanii isa immoo bulchiisa godhanii isa immoo qotii horii buluu fi keetii jedhaniini waan ofii qabdu ofii nyaadhu ofii horadhu ofii bayga warra jedhan keessaa isaan tokko. Qotee bulaan abbaa lafaa akka ta'uuf isa ta'e kanas immoo mirga isaa ijaaramee kabachiisuu akka qabu nu ijaaree gandarraa amma guutuu biyyaatti waldaa qotee bulaa dhaabuu isaati. Hubannoo walqixxooma nama nuu kennaa ture. Labsichi hojiirra akka hin oolleef abbootiin lafaa ni morman, rakkoo jabaas uumaa turan. Zagayyee Asfaw garuu bakka rakkoon jiru deemuun abbootii lafaatiin morma wal qabuun labsichi hojiirra akka oolu taasise. Odoon hin taararre jalla sabbarachuun cooma jajii hachuun dammaadha nyaachuun oda kaleessa dabree dafka malee jiraachuu. Labsii sana qopheessuu irrattis akka mootummaan dargii sana labsuurra darbee immoo mootummaan dargii aangoo guutuu kenneef hojiirra akka oolchuuf isaaf. Zagayyee Asfaw beekumsaa fi muuxannoo guddaa qabuun ministeera haqaa ta'uun hojjeteera. Uummanni barootaaf haqa dhabe haqasaa akka argatu hojii jabaa hojjeteera. Mirgi dubartootaa, mirgi daa'immanii, mirgi namoomaa seera keessatti akka tumamu. Namni shakkamee to'annoo seeraa jala oole sa'aatii 43 keessatti mana murtiitti akka dhiyaatu bu'uura seeraa akka argatu taasise. Barcuma nuu kennite teessoo biyyoolessaa bakka bu'aa uummataa qotee bulaan ta'uu qaba jetti. Daraasee Itoophiyaa akka taanu nu taasifte. Bakka bu'aa uummataa akka baanu nu taasifte. Akka ofiin bulchinu nu goote. Ayyuukoo. Zagayyee Asfaw hojii jabaa dhaloota boonsu biyyaaf hojjetus mootummaan dargii tasgabbii dhorke. Ministeera tokkorraa gara ministeera birootti dafee jijjiira. Boodarra mirgi Oromoo fi saboota cunqurfamoo biroo guutummaatti akka mirkanaa'uuf ijjannoo cimaa Zagayyee Asfaw qabu kan hubate mootummaan dargii yaaduma kana akka badiitti lakkaa'uun waggoota 11f mana hidhaa keessatti darare. Waa hedduu wajjin dabarsine. Waldaa Maccaatu lamatti dabarsine. Oromticha dabarsine. Icaat keessatti turre. Odoo waa haadhannu odoo wajjin tirannu dargiin kalee inni akkas hojjateef suni fuudhee waggaa 12 mana hidhaatti galche. Warra galee keessaanillee salgan tokko qammase. 1980 akka lakkoofsa Awurooppaatti kan isaan mana hidhaa seenanii kan shakkamanii warra adda bilisummaa Oromoo hundeesse jedhamaniiti. Waggaa 11 mana hidhaa keessa turanii waggaa 11 keessatti rakkoo baay'ee hubataniiru. Bara sana namni calliseetuma hidhameetuma mana hidhaa keessatti miidhamaa lambaqqaanyii turanii hiriyoota isaanii baay'ee wajjiniini wareegama guddaa kaffalaniiru. ከሚኒስቴር ዝም ብሎ እያዛወሩ ነበረ። ሚኒስቴራ tokkorraa gara ministeera birootti na jijjiiraa turan. Dhumarratti ministeera haqaan ture. Yeroo san Asaffaa Caboo Baaroo Tumsaa fa'aa waliin turre.
gaafa baarootumsaa deemu isa waliin deema jedhanii na shakkan. Ani garuu badii tokkollee hin qabu. Akkasumaan shakkii qofaan na hidhan. እኔ በምንም አይነት ክፋት ነበረው አልነበረውም ምንም አልነበረውም። Zagayyaa Asfaw mana hidhaatti dararamaa ture. Kufaatii dargii baatiiwwan muraasni yommuu hafu mana hidhaatii gadhiifamee ministeera hojjetaa fi hawaasummaa ta'uun muudame. Sababa hin taane dargiin hidhee waggaa 10 mana hidhaa ture. Gaafa mana hidhaa kanaa ba'u ji'a 2-3 maadna ammoo ministeera ta'e ministeera social affairs. Warra dargii gara waggaa 11tti dhiyaatuuf mana hidhaa ture. Sirna dargii gara dhumaa irratti kan inni hiikame bara dheeraa mana hidhaa ture. Mana hidhaa turuu isaa sanarraayis maatiin isaa hundi hiikame. Abbaa seera lafaa baase ati beekaadha. Beekaa waan taateef si fudhadhaa jettee faawun Afrikaa irshaa itti gaafataman kootu asitti head office asii ta'e jette ani ilmaan biraan deemu cucu'ee na jalatti haftee jira. Tana wajjin baatee galtee jira. Ani jiruu kiyya jiraadhee faawoo keessatti hoogganaa siin ta'u. Sirni dargii erga kufee booda mootummaa ce'umsaa keessatti ministeera qonnaa ta'uun uummata bal'aa qonnaan bulaa jaallatu tajaajilaa ture. Naannoon Oromiyaas akka hundeeffamuuf qooda guddaa gumaache. Zagayyaa Asfaw Abdii. Yeroo adda bilisummaa Oromoo mootummaa ce'umsaa keessatti qooda fudhatu ministeerota 4 yeroo sana mootummaa ce'umsaa keessa ture keessaa tokko isa ture. Inni deebi'ee ammas ministeera qonnaa akka ta'u ramadame. Sanaan gara waggaa tokko nu hundinuu waliin hojjenne. Yoo dargiin kufu ammas ministeera qonnaa ta'e. Ministeera qonnaa yoo ta'u ummata karaa Zuwaayii kanatti kunoo lafa irraa fudhatanii lafa loonii irraa fudhatanii ummata kana rakkisanii wannoo jedhan kana gara wanta 20 ol ummataa deebisee ummanni akka itti qotatu godhaate. Biyyi Oromoo kuni yoo ijaarame malee Oromiyaa daangaa isaa yoo beeke malee yoo Oromoo wal beeke malee abbaa biyya isaatii ta'uun rakkoo waan taateef mootummaa naannoo Oromiyaa irratti bulluqan yaadni isaa qabsoon isaa keessa jira. Har'attuu kanatti bulle. Duudhaa fi safuu Oromummaatiin kan dhanga'ame Zagayyaa Asfaw quuqama saba isaaf qabuun lammiilee rakkatan deeggaraa ture. Dhaabbata miti mootummaa Hundee jedhamu namoota hojii dhabanii rakkatanii fi hiyyummaa hamaa keessa jiran ittiin gargaaraa ture. Dhaabbata maayikiroofaayinaansii Buusaa Gonofaa hundeessuun lammiilee rakkoolee garaagaraatiif saaxilaman ittiin deeggaraa ture. Addunyaan kadhataniif hundee buusaa nu uuman. Hundeen buusaa hundeen biqiltuu dhaaba. Arangootee magariisa achitti biqiltuu san shukuntu targiteetiin hin biyyoo haatu tammuu achi oltee galtu tanaan buli jedheen. Akkasitti immoo kunoo qilleensa kanallee jijjiiranii. Qotee bulaan ijaaramuun maaliif akka barbaadame? Cunqursaa kaleessaa jalaa bahee mirga isaa kabachiisuu akka qabu. Nutis immoo bakka bu'oon gadi buunee hawaasa qotee bulaa bal'aa akka kana hubachiifnu. Dafqisaa kansaa akka ta'u. Dadhabbiinsaa kansaa akka ta'u. Akka mirga biyya isaa keessatti qabu. Nama nu hubachiisaa ture. NGO kana barnoota irratti, qonna irratti, liqii irratti, environment irratti badhisee akka NGO Oromiyaatti Itoophiyaatti akka beekamu godhee guddise. Dhaaba Hundee jedhamu ijaaree qottoota, dubartoota jireenya isaanii wayyeessuudhaaf baay'ee nama tattaafachaa turedha. Bara 1995 akka lakkoofsa Awurooppaatti dhaabbata Hundee jedhamu hundeessanii. Dhaabbanni Hundee kun kan qonnaan bulaa gargaarudha, kan dubartoota baadiyyaa gargaarudha, kan dargaggootaa fi carraa hojii uumuu xiyyeeffatedha. Dhaabbata Buusaa Gonofaa jedhamu maayikiroofaayinaans instituushinidha. Isas dhaabanii namoota harka qalleeyyii
kanneen humna hin qabne keessaa dubartoota irratti xiyyeeffachuun liqaa akka argatanii jiruu isaanii fooyyeffatanis waan hedduu hojjetaniiru. Zagayyee Asfaw nama dhugaa jaallatu, dhugaaf dhaabbatu, hayyuu seeraati. Mirgi ilma namaa akka sarbamu hin barbaadu. Mirga cunqurfamaaf qabsaa'a. Tokkummaaf walqixxummaaf dhaabbata. Dhaabbilee mirga namummaaf falman garaagaraa waliinis hojjetaa tureera. Baadiyyaatti dhiibbaa fi rakkoo dubartoota irra ga'u hambisuuf hojii gurguddoo hojjeteera. Qonnaan bultoota barsiisuun hojii bal'aa hojjeteera. Jireenyi qonnaan bultootaa horsiisee bultootaa akka fooyya'u qooda guddaa gumaacheera. Akka uummanni keenya baratu, akka uummanni keenya bultii godhatu gargaarsa kana godhaa ture nus isa jalatti hiriirree isa waliin uummata kana gargaaraa turre. Nama akka gaariitti kitaaballee dubbisedha, hubannoo baay'ee qabudha, nama dhaggeeffatudha. Waan dhaggeeffate irratti immoo hundaa'ee uummata isaa nama tajaajiludha. Nama ofuu isaatii dhimma hin qabnedha. Akkuma argitanii namni sadarkaa sanarra ture jireenya akkamii fi jiruu akkamii akka qabu nima beekama. Maanguddoon kun immoo jaarsi kun immoo waa tokko hin qabu. Ofii isaaniitii akkuma jireenya nama kamiiyyuu jireenyuma nama xiqqaa wayiitti jiraatanii jiruu isaanii amma lubbuun isaanii darbutti dabarsanii jechuudha. Zagayyee Asfaw waldhabdeen yaadaa fi ilaalchaan uumaman afaan qawweetiin osoo hin taane mariif marabbaan akka furaman amantaa cimaa qaba. Kanaafis hojiiwwan gurguddoo hedduu hojjetaa tureera. Oromoon qawween taayitaan fudhatu, Oromoon qawween taayitaan kennu wal jala deemaa, walii galaa, ka gaara buutelleen, ka taayitarra jirtulleen ilmaan saba tokkooti. Oromummaa eenyuu isinii hin kennu, abboota Oromoota uumama isinii kenna, wajjin yaa'aa, qawween deeminaa, waliin haasaa, walii galaa, wal jala yaa'aa jedheen. Gurba Saamu'eel duraan achinu siyaasa muka keessa deemaa hojjan hin dandeenye. Galleet atis NGO keessaa baatee dhufteerta. NGO kana deebinee gara gallee hojjennu. Anis NGO Oromoo grassroots qabee jala qabee uummata kiyya ijaaruu barbaadaa naan jedha. Qawwee kaasanii sirna ture sana falmuu warri filate ture. Garuu haalli akkasii kun yeroonsaa kan darbe ta'uu fi haala addunyaa fi haala biyyaa haala naannoo jijjiirame keessatti bifa biraatiin qabsoo gochuun akka danda'amu waan hubateef hidhii uummataa gaaffii uummanni qabu mariidhaan wal hubachuudhaan argamsiisuun hin danda'ama akka jedhutti nama amanu. Baatii Guraandhalaa bara 2014 irraa eegalee hanga lubbuun isaa darbutti jaalala nagaa fi tokkummaa biyya isaatiif qabuun koomishinii marii biyyaalessaatti koomishinara ta'uun hojjetaa ture. Mari'atee biyya ta'u gaafii haqaa gaafii dhugaa inni gaafate akka deebi'uuf Zagayyee Asfaw gaheen taphataa maal gootaree kan waaq jedhe malee ta'u nu jalaa du'uusaatti baay'ee gaddi. Hawaasaa Itoophiyaa nama akka gaariitti hubatu rakkina isaas nama hubatu waan ta'eef marii biyyaalessaa kana warra geggeessan keessaa nama tokko ta'ee akka filamu ta'ee paarlaamaatu filee dirqama kanatti kenne amma gaafa lubbuun isaa darbutti hojii kana hamlee guutuudhaan of kennuudhaan hojjetaa ture. Obboleessa koo yaadni koo kana maal sitti fakkaata jedha. Ati immoo obboleessa koo yaadni koo kana natti fakkaata namatti bakka nu lamaanuu irratti walii galle santu'i marii jennee lafa goona baree lakkii ati si dhiisi kiisii siif kaffala kanaa muti. Koomishinar Zagayyee Asfaw naamusa hojii cimaa qabu. Itti gaafatamummaa imaanaatti kenname haala kamiyyuu injifatanii hojiirra oolchu. Garuu du'a injifachuun hin danda'amu. Osoo hojii isaaniirra jiranuu umrii 84tti caamsaa 3 bara 2018 boqotan. Obbo Zagayyee Asfaw lafti qonnaan bultoota Itoophiyaa garmalee saamaman akka deebi'anii fi haalli lafti ittiin bulu akka jijjiiramu nama shoora adda duree baatanidha. Yeroowwan adda addaatti ministeerummaadhaan biyya isaanii tajaajilaniiru.
Kana malees umurii isaanii gara boodaatti Koomishinii Marii Biyyaalessaa rakkoowwan biyya keenya keessa bubbulan mariidhaan hiikuuf hundaa'e keessatti koomishinerummaadhaan tajaajilaa kan turanii fi abbaa jabaa bara jireenya isaanii guutuu namoota harka qalleeyyii deeggaruudhaan biyya isaanii tajaajilaa turanidha. Dr. Abiy Ahmed, Ministeera Muummee. Obbo Zagayyeen qabsaa'aa fi hayyuu dargaggummaarraa kaasee umurii, humnaa fi dandeettii ofii aarsaa gochuun uummataaf jiraatanidha. Keessumaa qonnaan bultoonni biyya keenyaa mirgi abbaa qabiyyummaa lafa isaanii mulqame akka deebi'uuf qabsaa'uu qofa osoo hin taane labsii fi haala raawwii isaas nama adda durummaan hoogganaa turanidha. Mirgi abbaa biyyummaa uummattootaa, imalli ijaarsa diimokiraasii fi haqa lammiilee biyya keenyaa boodarra gonfatamanis bu'uura jaalliwwan isaanii waliin ka'an kanarratti kan ijaaramedha. Obbo Zagayyeen haga lubbuun boqotan kanatti dadhabe osoo hin jedhin koomishinii marii biyyaalessaa ta'uun biyya isaanii hamma hafuura dhumaa argamfatanitti tajaajilaa turan. Gameessa akka Obbo Zagayyee Asfaaw kana dhabuun biyyaa fi uummata biyya keenyaaf miidhaa guddaadha. Faana isaanii dhalootaaf siidaa jiraataa taasifnee dabarsina. Shimallis Abdiisaa, Pirezidaantii Mootummaa Naannoo Oromiyaa. Obbo Zagayyee Asfaaw yeroo biyyi isaanii isaan barbaadetti waamicha ishee fudhatanii ministeerummaa irraa eegalee iddoowwan itti gaafatamummaa gurguddaa hedduutti akkasumas koomishinii marii biyyaalessaa Itoophiyaa keessatti koomishinerummaan tajaajilaa kan turan nama biyyaaf oolmaa oolanidha. Adaanech Abeebee, kantiibaa magaalaa Finfinnee. ለስራው የሰጡት ከፍተኛ ቦታና የከፈሉትን መስዋዕትነት የሚመሰክረው xiyyeeffannoo isaan hojiidhaaf kennanii fi aarsaa kaffalan kan nuuf dhugoomsan keessaa caamsaa 3 ganama sa'aatii 2 irratti gara hojii dhufuu akka dadhaban mucaa isaan bira jiru akka nutti himuuf ergan. Yommuu lubbuun isaanii darbuuf jedhullee hojiif dhimmamu. Fakkeenyummaa jechuun isa kana. ይህን ነው የሀገሬ ልጆች ትንሽ ትልቅ ሳይል ሊማሩት የሚገባ በአመለ isaa keessa wanni dinqiifadhu diqqaa waliin diqqaa ta'e deema. Guddaa waliin isatu guddaa waliin deema. Warra isa caalullee gorsaa deema. Hojiin isaa mul'uun jaalala, nagaa, gorsa, waa danda'u. Umurii isaa guutuu sabaaf hojjechaa ture. Mana isaatis amma yoo ilaaltan basically that's what it tells. Waa tokko hin qabu ture. Waa'ee asseetii, waa'ee qarshii isaaf like no. Anaaf like he's the second waaqaa jala. He is the greatest man jedheetanan amana. Marii irratti nuuf yaada baay'ee qabatee dhufa. Yaada qabatee dhufu sani lafarraa waan nu godhu fidi. Atis fidi. Yaada kan hunda walitti qindeessineeti jarana. Isin hunduu dubbattanii jirtu yaadni kuni walitti nu fidaa jennee tokko lafa goonaa mooti. Isarratti hoggaa jedhanii yaada. Siminnatii mooti walii galuudha. Zagayyee Asfaaw biyyaaf hojii boonsaa hojjetan dhalootaaf galaa ka'an dhaloon ammaas kan dhufus hojii saba biyya jijjiiru hojjechuu quuqama sabaa jaalala biyyaa cichoomina mariif marabbaan rakkoo furuu barata. Dhaloonni ammaa odoo wal faana yaa'uu barate, odoo walii galuu barate, odoo walii hirphuu barate, odoo wal guddisuu barate, odoo laga wal ceesisuu barate. Odoo walii kennuu barate, odii walii qaraxa dha'uu barate, odoo wal suphuu barate hin maratama. Isaantu suphe kunoo kana hundaa. Biyya kana tokkoomsudha. Rakkoo jiru furuudha. Dura madda rakkoo beekuu. Sana gubbaa irratti hayyuun beektonni gameessi akka Zagayyee walitti dhufe rakkoo kanaaf furmaanni kana jedhee bocee lafa kaa'u. Dhaloonni ammaas waan inni irraa barachuu qabu. Ummataaf hojjechuu, biyyaaf hojjechuu, ofittummaarraa of eeguu kana waan inni jireenya Zagayyee irraa waan inni barannu kana yoo ummataaf hojjetan biyyaaf hojjetan immoo irra kabajaa hawaasaa birattis ummata birattis seenaadhaanis irra kabajaa horachuun akka danda'amu mirkaneessaa jechuudha. እሱ የወረስነውና የወሰድነው ተጽዕኖ ያሳደረብን በጣም ብዙ ባህሪዎች አሉት። ከዛ ውስጥ እንግዲህ ስራ ወዳድ መሆኑ፣ ትጉ መሆኑ እና እንደገናም ደግሞ ከዚህ ከአንዳንድ ክፉ ከሆኑ
ህዝብንም ሀገርንም ከሚጎዱ ባህሪዎች የጸዳ ሰው መሆኑ hojii gaariin dhaloota ijaara saba boonsa biyya guddisa seenaanis hin dagatu. Seenaan yoomumaan ce'a. Seenaa dhalootatti darba seenaan gaariin akka gaarummaa isaatti yara hojjetanis akka yarummaa isaatti hima. Inni gaariinis mee seenaadhuma inni yaraanis mee seenaadhuma. Seenaan gaariin garuu dhaloota